barbaade haa ta'u yeroo kamillee akuuf garuu hagam akka ishiin ummata naannoo saniitiif hagam akka ishiin tuffii qabdu hagam akka ishiin isa salphifte ilaalaa waaqa rabbiiti jedhamee ilaalaa odoon madaan keenya nu fayyin gurbaa warqii gurbaa daa'imandii akkasiisan dhabnee isin amma siidaa artist Hacaaluu Hundeessaa Finfinneetti ijaarramee ganaa eegaa jirtumi ilaal inni xiqqaan maqaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin dhaabbate sun yoo kabaja argate inni guddaan kabaja argata si galee jalqaba duraa inni xiqqaa sun kabaja argatuu qaba taappeellaan magaalaa san keessatti maxxanfamu bakka tokko miti magaalaa Finfinnee kutaa hunda keessatti daandileen maqaa nifti naftanyaatti waamaman kun maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin waamamuu qabaniyyuu sila asin akka Oromooti ummanni naannawaa sanii waan isa godhamu hunda hagam akka inni amiin jedhee fudhatu argaa siidan bakka sanitti dhaabbate san jarri kuffiste baay'ee ulfaata baay'ee namatti ulfaata kana jechuun bari sigare taappeellaan achitti dhaabbate sun noo magaalaa kanaaf hin malu magaalaa kana keessa dhaabbatuu hin malu nuti arguu hin barbaannu wanta Oromoo ibsu jechuudha bar hamiin jedhii fudhadhu takka lafa keessirraa fuunee maqaa si jijjiirree takka maqaa keessirraa fuunee si jijjiirree si galee erga si jijjiirreen alatti immoo deebistee haaromsuun qabduu fudhadhuudha bar ergaan jara fudhadhu waan ani sii kenne fudhadhu taa'ii akka ummata naannoo saniitittis akka guutuu Oromootittis waan ani sii kenne kana fudhadhu taa'ii natuu si bulchaa kiyya fakkaata kan kee magaalaa kana keessatti argamuu hin qabu abbaan biyya kana anaasin jechaa jirti bar Oromoon guyyaa takka siidaa Minilik magaalaa san keessa dhaabbatee jirutti dhagaa darbatee beekaa rabbii jedhaati kuffisuu dhiisati darbatee beekaa hin beeku jireenya Oromoo kun jireenya jirra amma rabbii jedhaati kan du'e hin bobbaafatee jedhe mucaa hin bobbaafate an du'e bari hin bobbaafatee jedhe eebadee Hacaaluu Hundeessaa leenca nama sila bar odoo nuti akka naannawaa saniititti illee kaleessa jedhe sila odoo nuti akka Oromootitti illee ta'e akka ummata naannawaa Shaawaa saniititti bar reeffisaa Finfinnee keessaan ba'u ture bararra hin ba'u ture bar Hacaaluu Hundeessaa bar nuuf mootummaadha bar artistii miti bar inni nuuf muummicha ministeeraati bar Hacaaluu Hundeessaa beektaa kanaati Hacaaluu Hundeessaa bar sirbaa ta'e qabsaa ta'e bahee dhufe malee muummicha ministeeraa ture bar ummata Oromooti magaalaa san keessatti sila magaalaa san miti guutuu Oromootiif muummicha ministeeraa ture sila kanatu isaa mala sila Hacaaluu Hundeessaatiif nama muummicha ministeeraa caaluuf nama doktoreeta sobaa qabuuf nama diqaalaa nama eenyummaa sabaatiif saba isa aangootti baaseef kabaja malee hin qabneef nama reeffa Hacaaluu silaa Finfinneetti awwaaluu qabu nama siidaa Hacaaluu Hundeessaa har'a silaa xummuree 40 ka 80 isaatitti bar eebban ga'u ture bar
artistii akkasii artistii kabajamaa akkasii muummicha ministeera akkasii ture Hacaaluun. Anaaf Hacaaluu Hundeessaa jaalattee illee jibbitee sirbaa miti. Anaaf muummicha ministeera Hacaaluu Hundeessaa. Akka sabaatti mataa ol qabachiise kaa. Waan addunyaa irratti ta'ee hin beekne. Waan addunyaa irratti ta'ee hin beekne. Warra taankii qabdu. Warra jeettii qabdu. Warra meeshaa amma funyaanii qaban. Arat kiiloon siif aanee galisiin jedhee si galchee bara. Kara deemtuutti itti galee malee. Kara deemtuu dhaqee mana san keessatti galee malee. Oromoo kai farda kee leenjisii tuulamdi farda leenjisii. Harargee mancaa kee qaruuf qopheessi arat kiiloo siif aanee siin jedhe. Har'a siidaa Hacaaluu Hundeessaa miti taappellaan Hacaaluu Hundeessaa Finfinnee keessatti caccabaa jira. Hamilee akkamii qabdaati akka Oromootti? Hamilee akkamii qabdaati akka uummata Shawaa naannoo sanii jirutti? Lubbuu akkamii qabdaa jiraatta? Kabaja akkamii qabdaati biyya san keessatti? Waggaa 100 jiraatta? Waggaa 100 takka jiraatta? Jiraattu waggaa 100 takka. Waggaa 100 takka jiraattu. Yoo jiraatte waggaa 60 70 80 90 jiraatta. Kan carraasee oolche waggaa 100 jiraatta. Namni qabsaa akkanaa biyya san keessatti gaafa raqa ta'ee argama atirree raqa. Gaafa eenyummaan isaa gadi cabu atillee hin cabda. Waan har'a si gootu nafxanyaa namiin jettee bira. Sheer godhi biraan gahi. Sheer godhin biraan darbin. Sheer godhiitii biraan gahi. Sheer godhi. Waan akkasii kun wanni xiqqaan har'a magaalaa san keessatti godhamu. Sanuyyuu bar. Waan garaana nyaatu bar. Waan garaana nyaatu bar. Odoo beelaan Finfinnee keessatti birbirsa goorootti dhaabbame. Yeekkaa gullalleetti dhaabbame. Guutummaa kutaa Finfinnee keessatti bar. Taappellaan Hacaaluu Hundeessaa dhaabbame baraadhaan nafxanyaan Oromoo Finfinnee keessa yaafte jechuudha bar. Si yaaftee jirti jechuudha. Bakka takka dhaabbate taappellaan artist Hacaaluu Hundeessaa. An artistiin jedhu muummicha ministeera Hacaaluu Hundeessaa jedhaanan. Muummicha ministeera Hacaaluu Hundeessaa. Naaf muummicha Hacaaluu Hundeessaa. Okay? Ani erga Hacaaluu Hundeessaa wayyaanee maqaleetti galche muummicha ministeeraan arganne sittan hima. Nama dhugaan Oromoo hojjetuun arganne. Nama dhugaa Oromoo dubbatuun arganne. Muummicha ministeeraa ture magaalaa sanitti salphate. Hacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo muummicha ministeeraati. Mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa biyyattii Itoophiyaati Hacaaluu Hundeessaa. Okay? Akka sareetitti balbala dura si dhaabde bar nafxanyaa Finfinnee keessatti. Akka sareedhaan bayyoo ittiin bee sareen karrara dhaabbatti bee. Sareen waan ati itti quccu. Waan ati itti kuttu nyaatti bar sareen. Nafxanyaan akkasii goote Finfinnee keessatti. Akka Oromootti illee akkasii godhaa jirti. Si galee akka Oromootti illee akkasitti si godhaa jirti. Siif godhaas jirti si godhaas jirti. Qaanii guddaadha. Saarfii guddaa. Biyya abbaan kabaja biyya abbaan ofii kabajatti hin godhanne namni kabajatti siin godhu. Qaya abbaan kabajatti hin godhanne namni kabajatti siin godhu. Ulaa abbaan hin cufanne ormitti siin cufu. Okay? Ati har'a sammuudhaan garboomtee dhimma amantaati sitti dhufte. Musliima, Kiristaana, Prootestaantii waaqeffataa jette. Jiraadhaa re'atti. Jiraadhaati. Amantaan eenyutu amantaa eenyuun caalu. Nuti ijoolleen Oromoo sabni Oromoo tokko. Si galee? Uummata naannawaa Finfinnee akkasitti sammuu hidhanii lafa isaanii hidhanii nama isaanii hidhan. Mana hidhaa bareeda. Manni hidhaa bareeda bar. Mana hidhaa barii murtee argatta bar. Murtee mana hidhaa gaafa hidhamtu murtee argatta argite. Murtee gaafa mana hidhaa baatu
hookan immoo kan gaafa hidhamte achi naftu duuti sitti farrajamee kan mana san keessatti haftudha. Umman Oromoo bar ummata bar dhaabbatatti hidhameedha kan lammata akka waliin kaane ummata hidhameedha bar. Ummanni magaa keessa ummanni magaalaa Finfinnee ummata hidhame. Ummanni Shawaa ummata sammuun isaa hidhameedha bar. Qoostaati wal keessatti guddannee bar. Keechatti hin guddadhe lafa isheet irratti hin guddadheen. Keessatti hin dhaladheen. Warra akkasitti sammuun ishii hidhameedha. Warra akkasii kanatu muummicha ministeera mucaa akkanaa kanaaf artistii qabsaa akkanaa kanaaf muummicha ministeerati bareennanaaf. Warra akkasii kanatu isatti kabaja horaa. Ittoo ruwettee namantu. Boochee boochisuu beekti warri Shawaa fardatti yaate sittan hima. Warri Shawaa akka nafxanyaa boochee boochisuu malee qabsooftee takbaaressitti agarsiisuu beektu. Fardatti ol yaatee guluftee iyyuu malee laal nafxanyaa waayoo naate jetti nafxanyaa fardatti kunis laal fardatti jedha. Jarri amala jaraa dhaale. Nan sobee. Sobaa kun. Mee nan sobee natti himaa. Nan sobee hin sobne. Mee naannoleen biraa gaafa namni du'e wayyoo jettanii gaggeessitu jirtu. Awwaaltanii raawwattanii dhimma keechanii sanitti fuftu miti. Awwaaltanii raawwattanii waan sanitti deebitanii gudunfaatti gootu miti. Nan sobee. Kijibaa kun. Warri Shawaa artistii muummicha ministeera akkasii kan awwaalee fardaan irra kaatee gulufsiisee boo'ee boochisee manatti hin galle. Nan kijibee kun. Kijibaa kun. Kijibaa. Mee maal isin gootan? Mee natti maal waan isin gootaniif? Siidaa miti taappellaa dhaabbatichi bar nafxanyaan isin kabaje toruu diddee bar. Ahaa. Siidaa miti isin jedhe taappellicha sanitti kabaje horuu diddee bar muka qalloo isin cabsite nafxanyaan. Argaa jibbitee ijaan arguu jibbitee cabsite bar. Qoostaayi. Ani nama jettee too ani Oromoo dheettee magaalaa san keessa deemtaa ani Oromoo dheettee naannawa san jiraattaayi. Nafxanyaa beelessitee dheobessitee bishaan keerraa kuttee nyaata keerraa dhaabdeef kabachiisuu diddeetti nafxanyaa si kabajji. Qoostaayi. Nan dubbisin hoona dubbiste baay'eetu jira. Yoona dubbiste na keechaa burqaa nan dubbisin. Okay? Nafxanyaa waan eenyummaa kanarra maal si haa godhu ilmi namaa? Kanarra maal si haa godhu? Yoo lubbuun jiru waardiyyaa namaati si baasuu qabsaa'e. Hardhallee bodurree jarrituun nafxanyaan diina Oromootii jedhe haga dhaqee biyyeetti dabalamutti. Ani bakka isaa biyyeetti haa dabalamu. Kasiin jedhe. Haga kana kabajatte horuu dadhabde ati. Haga kana nafxanyaa beelessitee dheobessitee bishaan kee dachee keetirraa irraa kuttee of kabachiisuu dadhabde ati qawweedhaan lolteetii miti. Okay? Haga kana of kabachiisuu dadhabde ati. Ummata gadhee. Ummata waa sitti kenna namiin jettee fudhattu. Kanaan naannawaa Shawaatitti illee yoo ta'e. Akka Shawaa Kaabatitti illee yoo ta'e. Dhiirti Shawaa jirti. Jirti dhiirti Shawaa. Ijoolleen hin sodaatte. Baay'isawwan sagaleen koo likkiin jiru dhiifama guddaa. Ijoolleen hin sodaatte komaandii poostitu safaramee jira. Abboo boombii sitti haa gallakkisu duraa boombii sitti gallakkisanii. Lubbuu bili qabaatuuf maaf angola keessa naannaa du'een Jeneraal Taaddasaa Birruu ta'a Waaqoo Qilxuu ta'a Waaqoo kiyya ta'a. Jedhee biyyooti ati Hacaaluu caalta. Ati Hacaaluu muummicha ministeeraa caalta. Hin caalta Hacaaluu caaltaati hin caaltu. Maalii keetiin Hacaaluu caaltaati?
Hacaaluu hundeessaa ilmi sammuudhaan dureessaa akka kee sammuun hiyyeessaa miti be. Hacaaluu hundeessaa ilmi sammuun dureessaa ilmi qabeenyaan dureessaa ilmi qaaman dureessaa hin du'ee bar. Ati maal goota hiyyeessi? Hiyyeessi garbummaallee baatee garbummaa afaanillee baatee garbummaa qabeenyallee baatee garbummaa sammuullee baatee deema. Maal gootee Hacaaluu hundeessatiif? Maal gootee Hacaaluu hundeessatiif? Muummicha ministeeratiif Hacaaluu hundeessaa. Muummichi ministeera ji'a 9 dhalata. Namni ji'a 9 dhalata. Garuu gocha muummicha ministeeratitu wal lama caalsisa. Muummicha ministeera Hacaaluu hundeessaa Oromoodhaaf. Inni baraduu Oromoo aangootti baasu wayyaanee addunyaan sodaatte. Wayyaanee mootummaa abbaa irree Eertiraa sodaatte Hacaaluun gabbarsiifte. Nanki jibe. Namni uummata gaggeessu kamuu deeggaraa qabaachuu danda'a. Namni uummata gaggeessu kamuu tuufoosee qabaachuu danda'a. Kun waanuma jiru. Hacaaluun hundeessaa uummata Oromoo miliyoona 50 keechaa har'a naftanyaa salphisaa jirti. Har'a naftanyaa salphisaa jirti. Qaanii dhaquudha. Qaanii guddaa. By the way, hanga kana waa'ee artist Hacaaluu hundeessaa hundubbadhee dhimma fayyisaatitti tan deema. Garuu odoon dhimma fayyisaatitti hin seenin dura yoo dandeessan taappeellaan artist Hacaaluu yookaan muummicha ministeera Hacaaluu hundeessaa bakka tokkotti dhaabbame. Yoo dandeessan kutaa naannawaalee Finfinnee keessa hundatti dhaabaa. Finfinnee lafa handhuura Oromoo dachee Oromoo irratti taappeellaa artist Hacaaluu hundeessaa dhaabaa. Okay? Yoo dandeessan yoo sodaattan malee jechuudha laal. Yoo akka sabaatti qabsaa'uu barbaadan yoo akka Oromootitti saba taatanii nama taatanii argamuu barbaadan taappeellaa isaallee siidaa isaallee guutuu Finfinnee keessatti dhaaban ergaa kiyya. Dhaamsa kiyyas. Okay? Yoo kanan goonee ati homaa gochuu hin dandeechuu kana booddeellee. Homaa fiduu hin dandeechuu kana booddeellee. Wanni ati buustu hin jirtu amma achi. Kana quba qabaadhu. Kana sirriitti quba qabaadhu. Lammaffaa. Dhugaa dubbachuuf artist atileet Fayyisaa Leellisaa gooticha Oromoo waan dhugaa qeeqelleen beeku baay'een namarraa dhoowwaa. Ani Fayyisaan qaaman nan beeku ani nama kaatuun ture nama kaatu waanan tureef Fayyisaa ani nan beeka. Jechuun Fayyisaan nama cimaadha beektee atileetiidhaan nama cimaa nama dandeettii cimaa qabudha Fayyisaan. Jechuun kana wasiin jedhu akka Oromootitti illee akka nama dhuunfaa tokkootitti illee nama cimaadha gurbaan kun jechuudha. Gama dirree fiigichaatiin wasii fudhadha jechuudha. Waan keessa tureef nan beeka jechuudha. Waan ogummaa sanii waan an qabuuf nan beeka. Baay'ee nama cimaadha mucaan. Garuu yoo namni qeequ dhiisaa gurbaa kanan tuqinaadha. Aarititti jira. Waan baay'ee dhugaadha. Hacaaluu hundeessaa akka ri'aatitti illee ta'ee akka Oromootitti walitti dhiyaatu jechuudha. Akka Oromootitti nuufillee qixa ta'uu hin aaraa dhiisaadha. Jedhaan hin ture namarraa dhoowwa namni yoo mul'achuu godhee isaa arrabsu. Dhiiroo nama kanan arrabsina. Maalifan akkana jedhu beektu? Maalifan akkana akkas jedhu beektu? By the way namni jechuudha. Namni kalee waasii godhee hoo jiraate isa har'aa odoon taane isa kalee yaadadhu. Isa kalee sana waan inni kalee sii godhe san yaadadhu. Isa kalee sii godhe sana irraanfattee har'ammoo hamilee sana hin cabsini. Garuu haa ta'uti mucaan birrii mootummaan 500,000 kenneef san caalaa qaba bara. Abbaa qabeenya mucaan abbaa birriiti. Birriidhaaf goyyoome akka hin jenne mucaan maallaqa mootummaatii ol qaba.
Sigale lafa akkan jenne mootummaa dura lafa maallaqa isaatiin bitatee qaba. Ani barkan jedhu Fayyisaa Leellisaa nama dhuunfatirraa qabsaa'ota keessaa illee haa ta'u nama dhuunfatirraa yoo dhimma qabaatte nama dhuunfatirraa yoo haaloo qabaatte sababni ati gara ummataatitti gara gandaatitti nutti as gottottuuf maalidha? Wanna kalee goote sanaaf wanna kalee daa'imandii ummata Oromoof goote sanaaf atillee innillee dhuguma artista Haacaaluu Hundeessaatii gadi miti. Dhugaa ummata Oromoo kana addunyaatti fuudhee ol fannise. Fuudheetuma addunyaatti ol fannise. Kun waan guddaadha, waan xiqqaa miti anaaf. Waan guddaa daa'imandii guddaadha kun anaaf jechuudha. Waan guddaa hojjeteef. Ol fuudhee ummata Oromoo biratti ol fannise. Dirree goototaa keechaa baatee maaltu dirree goobanaa keechatti si kaachisaa jira? Dirree goototaa keessa oduu burraaqaa jirtu, gootummaadhaan odoo qabsaa'aa jirtu, ati ani nama emotional ta'uu miti, nama waan tasgabbaa'ee waa dubbatuudha, nama ofiin jedhuudha bara. Abboomaa maqaa of balleessitaati. Maalumaaf umman Oromoo baratti waan barbaadde jedhe, Tuulamarree jedhe, Maccarree jedhe, Sikkoon Maandollee jedhe, rakkoon qabu Oromoon hin bilisooma. Oromoon Abiyyi jalatti nafu hin bilisooma. Akkuma namichatti matatii hojjeta sasittillee matatii hojjetammoo maali rakkoon kee? Rakkoon ati ummata Oromoo addaan qoqqooduu barbaaddu. Ati jettee nuti addaan qoodamnu. Ati waan barbaadde xibaarteef jechuudha. Namni hosi kabajaati maal kabajan barbaaddu ati? Kalee nuu qabsoofte har'a soo dandeecha gargaarsa nuu godhe. Akkamitti dhugaa artista Haacaaluu Hundeessaa akkam baanallee awwaaluu deemtaati? Akkamitti dhugaa artista Haacaaluu Hundeessaa illee awwaaluu deemtaati? Eenyutu dhugaa artista Haacaaluu Hundeessaa kana yoo har'a Oromoon dhugaa aangootti dhufee hin baasin namni artista Haacaaluu Hundeessaa ajjeese akkamitti beekama? Mootummaan ati deeggaraa jirtu kun bar maaliif akka deeggartullee naa galuu baat? Mootummaan ati deeggaraa jirtu kun mootummaa bar du'a Haacaaluu Hundeessaa irratti diraamaa hojjeteedha bar. Okay? Mootummaa du'a Haacaaluu Hundeessaa diraamaa hojjeteedha bar. Hin maraatte, hoo maraatte isa hidhatanii. Dhugaa kanaafillee jettee bar dhugaa artista Haacaaluu Hundeessaa muummicha ministeera Haacaaluu Hundeessaa hin jaalatte yoo ta'e barati dhugaa kanaafillee bar qabsaa'uu qabdaa sirra tureeyyuu bar. Hanga Abiyoot kaasee aangorra jirutti dhugaan artista Haacaaluu Hundeessaa hin baajettee amantaati. Hin baajettee hin amantaati. Xiqqaatee yoo xiqqaate bar dhugaa tana baasuufillee qabsaa'u sirra ture ati. Akkuma namni Fayyisaa mataa hin qabu luka malee siin jedha san ati luka malee sammuu hin qabdu. Osoo galata guddaa qabdu, osoo ummata Oromooti waan akkasii waan bareeda akkasii hojjettee maaltu har'a dirree goobanoota akka Shimallis Abdiisaa akka Taakkalaa Uumaa akka Taayee Dandanaa akka Addisuu Araggaa maal achi keessatti si deebise? Maal goota dirree goobanaa keessa? Maal dirree goototaa keessaa baatee maalumaati dirree goobanoota keessatti seentee taphattu? Jibba nama dhuunfatirraa hoo qabdee dhuunfaa keetitti achitti irraa fixadhu. Wallaalummaa guddaadha malee kun beekumsa miti dhugaa Rabbii. Ani sirran beeku sitti maani. Ati hangafa kooti. Ati goota. Nama fiigichaan illee cimaa, nama gochaan illee cimaa akkatti gaddeebitee har'a immoo gadhee taataati.
وبيكو باتنا من بيني قافد ولا لا هو تاتي وقاربي ولا التمتي وكا بيكا قد أرتا أكمتي وان كلي قوتي سني رات أكمت الردي بتي قوستاتي نمني مالك أركتي نمني وان ميك أركتي يو غانتو تا ديبي أتي أدوم وان تكو سموني تكموتو ما تنرام بربادين إشين نديك غريتي بر إشين نديك غريتي ما نو ستي قلتو دا مالك سفوتي ستي كنتي مالك أما سني براتي كيلومتر أفرتمي لما كاتمتي كيلومتر ديقدمي توكو بر فيجي توكو كاتي أرغتا بر فيسا مالك إسو ست أكمتي وكساني أولسي قولاني فايدة أكا أتي أكاسين قولي نان أمانان سرطة نمانا كنال وان إسا بيكوف فقا قربا كنا هكا قربا كنال لي أكا همباني لوكسون كي باية نقدسيس باية نقدسيس كاني قد أتي برنامة انتلتي فالله أرمى والانتاتي ناما على بال متوفتة ورما رب سؤال إنما تايه غافي في ديبي قولي الأبارتي باين ستكاني فدان باين وانت تهر نبر بوست قوتي سن وانت تهر غنما بوست قوتي سن أكاسي إرغا أكاسي مالي في إرغا بر ما أكم جديت ونيش سنة برسي تولمني مرقامتي فلانا كان كجيلني ابو ارغا كاسته مالفي تابيلا ارتست چالو انديسا جري موكا قلو سنچبستره موكا فردامتي موكا قلو ابو فيا قبدات هواتي نما نغا قبواتي نما سمون كي نغا سوجيتا وفوزو تاتيت غوندورتي ديمتي سيرغي اكا سموتي متاتي سيغوداني جند قامن سيرغني ديمتين أرجني وما سراسن كيجاتي سيجالشني واسي وباسن أبو ربي جدي أوفي تديمي أوفي يادت أوف غافن منا كيكي سديمي أوفي كيتي أوف غافن نامنا غانا أتي غانا في جيتشا كيتو كاتي بكن كم سيبني نامنا أتي غانا كاتي نما ريكاردي ميكا چابسودا بكا خلينو غوتي هنكب سايني تبكا في جيتشا كيتي ديمي في جيتشا كيكات سيمتي ألو في جيتشا كيتي ديمو في غرغلا غانا مطارا نمن أجت ديبي هوجي كيتي وان سبا هم برجم بكا غابا هوجي كيتي ديبي أوكي هوجي كيتي ديبي هوجي كي غنما أوغما كي غنما تتوجد وغانما كنا وغارتي سچالو هندسا بي ولين دوكسو أبو وان بايس جنجرا بيته وان بايس جنجرا غر وان سجالا دوف أكو بولومات أكو رمومات سيغورسا ugaan gurbaa kana akka ugaan baane mootummaa kana tumsa godhuun kee daba guddaa jibba guddaadha kuni baay'ee daba guddaa fi jibba guddaadha kuni sigalee osoo ati mootummaa kana deeggartu osoo ati abiyoot kaasee deeggartu artista Haacaaluu Hundeessaa nama akkanaati xajjeese jedhamee diraamaan irratti hojjetame shame deeggarteetillee odoo haqni mucaa kanaan bahin deeggarteetillee haqni artista Haacaaluu Hundeessaa odoo hin bahin hafuun isaa baay'ee na gaddisiisa nama akkamiitati nama hamilee akkamii qabu nama sammuu akkamii qabu ati nama fayyaa qabu miti ati dhugaa rabbii dhiifama naa godhiiti ani wanni biraa haa xiqqaatu bar gootonni kaleessaa nama ajjeese dhabamanii ardhallee yeroo ifaa kanatti jenereeshinii dhaloota ammaa kana keessatti dhugaan isaa odoo haga ardhaatitti hin bahin mootummaan kun dhoksee jiru akkamitti waan gadhee poosti gootaati akkamitti waan gadhee dubbattaati singaafatu maaddin ati artista Haacaaluu Hundeessaa waliin nyaattaa turte sun hamilee qabdaati kanaaf hamilee hin qabdaa isin jedhe bar xiqqoollee odoo taate bar namni dhugaa xiqqoollee qabaate odoo mootummaa
waan ofii keetii mootummaan kun ati riyoo irratti kaattee harka ol qabdee dhuftee inni ittiin niiboonii argateef moo arabaakki hin qoostaayi ati maqaa kee tolfattee ati maqaa seenaa kee bareeffattee nu seenaa keenya balleessuudhaaf moo ara jaalattee illee jibbitee oromoon micciiree aangorraa ishii darbata garuu ati seenaa kee hin balleessin ani sittani maanii barreeffama kee jala deema ani guyyaa takka fayyisaa qeeqeen beeku namarraa dhoowwuu malee guyyaa takka namarraa dhoowwuu malee isa qeeqeen beeku ani dehee maal taate nama si dhukkubaa ati dafqaan bulaa miti namni dafqaan bulu akkamitti dafqa namaa dhugaa namaa awwaala namni hanga sombisaa dhoowwutti fiigicha akkasii sana kaatu akkamitti dhugaa namaa awwaala waaqii jedhiti rabbiin beektu ati kanumaafillee hin deeggartu waan biraa kanumaafillee ummata kanaa tumsan gootu akka dhugaan ummata kana dhugaan saba mucaa kana akka baatoo barbaadde ati bari nama bar ati nama wallaaladha akkasiin hin jenne bar nama beekadha nama beeka nama kutannoo qabuutu nama murannoo qabuutu nama ejjennoo qabuutu nama kaayyoo qabuutu waasan godha sitti hima nama akkasii kana taate nama akkasitti addunyaa irratti wayyaanee salphiftee uummata oromoo addunyaa irratti beeksiftee har'a gaddeebitee dirree goobanoota keessa taphattaa fayyisa har'a gaddeebitee goobanoota waliin nyaattee dhugdaa fayyisa si dhukkuba nagaan qabdu hin maraatteet ani bar wanni guddaa si gaafataan jiru bar wanna guddaa oromoo kutaan jibbitee oromoo akka dhuunfatti jibbitee dhimma keeti suni nutis akka dhuunfatti waan jibbinu qabna si galee akka oromummaatti immoo wal jaalanne illee wal jibbine hidhata walitti qabna wal jaalanne illee wal jibbine jaalattee jibbitee hidhata walitti qabna erguu keetu ga'uu hin dandeessu erguu keetu heessumaayyuu ga'uu hin dandeessu okay wanni guddaan ani barri dhugaa Hacaaluu Hundeessaa boru mootummaan haqa qabu dhufee mootummaan oromoo haqa qabu dhufee dhugaan Hacaaluu Hundeessaa akka hin baane dhoksuu kaatuu keetitu na gaddisiise yeroo ammaa kanatti mootummaan kun xiliyyee xaaliyaanii xaalootu ajjeese jettee niitii goobantittiin diraamaa akkasii hojjette san waan akkasii illee ilaaltee si dhukkubuu dadhabuu isaati muummicha ministeera Hacaaluu Hundeessaatiif si dhukkubuu dadhabuu isaan na gaddisiise baay'ee si gale baay'ee na gaddisiise baay'een itti saalfadhe baay'een itti qaaneffadhe nama jechuun bar nama maaddii tokko waliin nyaatee hiriyaa akka obboleessatti hin ilaalle namaa miti barsii gale namaa miti Abiy Ahmed abiyoot kaasee amma jiru kun dhugaa Hacaaluu Hundeessaa hin baasa jettee yaadda inni bar nama bari Hacaaluu Hundeessaa ሞቷል ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ የሚል ካለ እኔ ራሴ ፈርሳለሁ ለመጀዴ በር ኑት በር ኢትዮጵያን Hacaaluu Hundeessaa ነው ፍንጫልቶ ኦኬ ነው ፍንጫልቶ Hacaaluu Hundeessaa ኢትዮጵያን ማልፋ የደው መተ ኦሮሞ ገርቦም ሲቴ ደራርቴ ማለ nama akkasii kana nama deeggaruudhaati nama qaalii kasi nama ani saba kootiif saba qaalii ati obboleesso borsiifis akkuma har'a artist Hacaaluu muummicha ministeera Hacaaluuti boonyu kana siifis boonyaa ture ati goota keenya waan turteef maaliif nu harkaa deebitee suphee itti dirree goobanootaa keessatti maaliif maqaa shawaa nyaattaati qabsaa akkasii taate nama cimaa akkasii taate akkamitti ati dirree san keessatti kubbaa miilaa taphatta goobanoota waliin shame baay'ee shame guddaadha kun hamilee maalii qabda hirriba akkamitti si qabasi waan akkasii keessatti
dhugaatana namni hin galchine dhugaantun ilma Oromoo dhugaa qabuun dhugaantun muummicha ministeera Oromoon harka isaatiin filateen alatti qabsaa'aa beekamaan Hacaaluu Hundeessaa dhugaan isaa galuu hin dandeechu. Namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeese diraamadhaan taphatama malee hanga Oromoon aangoo qabatutti hin deebi'u sittani maani. Dhugaan isaan baatu. Dhugaan isaa harka Rabbii uummata Oromoo bira jirti immoo sitti maa. Umman Oromoo wareeggamees ta'e mootummaa isaa fidee dhugaa Hacaaluu Hundeessatti sin baasa. Okay? Hoo dandeechi, please. Aboo Rabbii jedhiiti. An akka dhuunfaa kiyyaatti si kabaja. Akka dhuunfaa kiyyaatti si jaaladha. Aboo hoo dandeessi. Rabbii jedhiiti. Ofii jedhiiti. Aboo hoo wallaalaa taate. Nama beekaa waliin oole. Barnoota qabaanne akkan jettu nama barnoota qabu. Nama beekumsa qabuati. Aboo Rabbii ogummaa keetitti deebi'i. Rabbii jedhi Oromoon kun maal rakkate rakkoon isaa jedhe. Nama namee mootummaa kana deeggaa wannati kalee qabsaa turtee fi ijoollee mana hidhaatitti deemtee gaafataa turteef sun bar mootummaa ofii Oromoon argatee mootummaa isaatiin tajaajilamee wannati riyoo irratti harka qaddee addunyaa irratti dararaa Oromoo agarsiifteef sun bari Oromoon bari Oromoon akka hin dararamnee fi Oromoon mootummaa isaatiin akka jiraatuuf miti. Isa kaleessa akkasitti qabsaa turteef sanarra maal taate? Isa kaleessa akkasitti dararamaa turteef saniif har'a akkamitti akkas goota waan akkasii akkamitti suphee akkasii keessa dhiitta akkamitti dhoqqee akkasii kana keessatti gadi buutee taphattaate. Akkamitti dhoqqee akkasii kana keessa gad deebitee warra dhugaa ummataa dhoksee haqni ummataa haguugee kokkee gahee silliksee ishii qabee nyaachuu deemu kana akkamitti jara kana waliin wal tapha akkasii taphatta fayyisaati. Ati bor nama saba kana keessa jiraatu. Ati bar nama saba kana keessa kabaja guddaa argateedha bar. Ati bar nama saba guddaa kanatti kabaja horeedha bar. Akkamitti waan akkasii hojjettaati. Akkamitti gocha akkasii kanaa kana raawwatta. Naman qaanessu. Naman saaffachiisu. Irraa deebi. An akka obbolummaatti si gorsa. Akka Oromummaatti si gorsa. Akka Shawaatti illee si gorsa. Dirree goototaa keessaa baatee dirree goobanootaa keessatti taphataa jirta. Jara namee hayyuu ta'a uummanni Shawaa kun hayyuu ta'aati akkuma goota taatanii baatan mee hayyummaa keessaniin xumuraa galma keessan. Galma keessan Obbiidiyoo kalee dhiiga Oromoo dhugaa turte dhugaa Oromoo awwaalaa turte kaleessa fardaa TPLF taatee har'a farda nifti naftanyaa abiyoo kaasa'ee taatee uummata Oromoo yaabbataa gulufte Obbiidiyoo kalee sammuun ishii garbummaan guddate aadiloojii biraallee hin qabdu aadiloojii ittiin uummata haaromsitee oofillee haaromsitee gamattiin deemuu hin dandeenye tan Obbiidiyoo marqaa akkasii dhiiga uummataatiin aboo marqameeti. Obbiidiyoo dhiiga uummata Oromootiin marqamte san ati akkasitti gaddeebitee deeggartaa bannaati. Obbiidiyoo akkasii tana deemtee deeggartaa bannaati. Obbiidiyoo uummata Oromooti jijjiirama fiduu dadhabdee Obbiidiyoo barnoota hin qabne Dooktar Ittaan Habtee tokko kaleessa galgalan dhagee. Warreen dooktarummaa isaanii bitatanii barnoota dhabanii kisaaraa loon keessaa dhufanii muummicha ministeeraa mee waardii dhiisi poolisii Oromiyaa miname. Ani poolisii 5 beeka biyya kanatti. Nan beekani garuu waa nama. Poolisiin barnoota hin qabne barhaadha biyya keessatti ulee qabatee deemu meeqatu jira bannaati. Waardiyyaa barnoota hin qabne kan qubee afaan Oromoo hin lakkoofne kanarra waardiyyaa ta'ee Oromiyaa keessatti ulee qabatee deemu. Warreen akkasii kana warreen barnoota hin qabne akkasii kana deeggartaa bannaati. Warra akkasii kana deeggartaa bannaati ati. Warra ishii karaa fageessitee yaaduu hin dandeenye dooktara sobaa maallaqaan bitattee sadarkaa ishii ol guddifatte kana deeggartaati. Nama gaddisiisa. Namni raajii addunyaa irratti hojjete gaddeebi'ee warra supheedhaan dooktareetii bitatee warra supheedhaan maallaqaan aangoo tolyaa akkasii kana deeggartaati. Nama cimaa akkasii taatee warra gadhee akkasii kana waliin ooltaati. Nama saalfalchiisa baay'ee.
باية نما كانس وبيديو جيجيرم فيديو ديدي لما مغرسا تفتي وفكيتا نيابتي هجالو هندسا نيابتي تانا ديگرتا بناتت نما سبات أبتو تاتي نما چيبان سبات أبتو تاتي الدنيا رات أمتا بيكسفتي وبيديو برنوتا أبدي غوتو توفكيسا إيتو تانا ديگرتا بناتت نما كميتت ربي جديتي وبيديو سبات نما سبات أبتو برنوتا في بيكم سان إشي چالو نياتي أمتا في توقاتو تانا نما كسي ديگرتا بنا نما غراد أجرات نما سبان جران نما فايدة أنفا في تجراتو تانا نما كسي كان ديگرتا بارتي كسي كان ديگرتا فايسات ربي جديتي موتما كسي كان ديگرتا فايسا ربي جديتي موتما نما براتي اوف جلتي قباتو ندندني موتما نما امه اوروموتيف دبتو اوف جلتي قباتو ندندني موتما ايديولوجي اورومو بيكم سچما قبو اوفرا داوديم كان ديگرتا بنات مو امبرنياتو يساولين مو سبا براتي مو اتويو اودو اتيادين امه اورومو الدنيا رتي بيكسفت بنات امن اورومو اكسيت تون اتمه اورومو تاتي امه اكسيت سيتا اسن امه اكسيت تاتي هركول قبدي ولين كوفيك ايه فايوكو جدي حق اونين ساد اوتو سيسربي سيبو اكسي كنا غديبيتي ور مرقا امه اورومو ديغا دوغا ولين مرقتا وانا كسي نما قدسي استبايه نما سمو هيقمن سفكيسا كون دغوما اتليتين كاتو إلا لوكايا دمالي سمو دن يادو كان جدا مسانا فكيسيتي ستاني ماني مكا اتليتي تلي نياتيتي مكا غوتا بيچامتي دري غوتو تا كيچ واميك نياتي وبو واميك اتليتين كاتو هندولو كمالي سمو هينكا واغا جدانيتي وانا كسي كان وجيتيتي سلبنا كسي كان obboleeso obbiidiyoo gargaarsa warra sammuu qabuutun jiraatu obbiidiyoo barnoota hin qabne obbiidiyoo shamtuu paartii shamtuu obbiidiyoo maqaa jijjiirrachuu malee hojii jijjiirrachuu hin beekne saree akkasii dhugaa sabaa nyaattu saba dhaqabsaa'ee